Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa jeemeen irraa oduu isaatti kanaaf qabannee isinitti himnaan wajjin kan sifaana turu hangirmaa guddisaa. Mootummaan haaromsa hambaaleef xiyyeeffannoo kennuun nageenya hambaalee eegsisee jiraachuusaa himame. Xiyyeeffannaa mootummaan haaromsa hambaaleef kenne nageenya qabeenya hambaalee kabachiisuuf gargaareera jedhan abbaan taayitaa hambaalee Itoophiyaa. Daayirektarri olaanaa abbaan taayitichaa Abbabee Ayyalaw akka jedhanitti mootummaan kunuunsa hambaa irratti xiyyeeffachuun qabeenya hambaa eegsisuuf gumaacha olaanaa taasisaa jira. Jijjiirama asii ilaalchi haaraan mootummaan eegumsa hambaalee irratti qabate Itoophiyaan qabeenya hambaa bal'aa qabdu kunuunsuun gara qabeenyaatti akka jijjiirtu gargaareeraas jedhu. Qabeenya hambaalee Itoophiyaan hedduu irratti hojiin deebisanii dhaabuu suuphaa fi misoomaa hojjetamaa turuus yaadachiisanii jiru. Hojiin kunuunsaa fi eegumsa hambaalee qabeenya hambaalee Itoophiyaa irratti hojjetamaa turee fi hojjetamaa jiru sadarkaa idil addunyaatti beekamtiin kan argate ta'uus kaasanii jiru. Qabeenyi hambaa seenaa badhaadhaa lammiilee Itoophiyaa beeksisuu fi dhaloota itti aanu barsiisuu akkasumas galii turizimii biyyattii keessatti gahee olaanaa akka qabu simanii jiru. Hojiin hambaalee deebisanii dhaabuu fi misoomsuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmediin jalqabamee hambaalee Itoophiyaa kunuunsuu fi dhaloota dhufuuf dabarsuuf kan kaayyeffate ta'uus ibsanii jiru. Masaraan biyyaalessaa paarkiin tokkummaa manneen mootummaa Gondarii fi masaraan mooticha Abbaa Jifaar sadarkaa seenaa fi guddina biyyattiin wal simuun haaromfamuu isaanii hubachiisanii jiru. Abbaan taayitaa hambaalee Itoophiyaa yeroo ammaa kana manneen amantaa Laallibalaa, Siidaalee Aksum, muuziyeemii biyyaalessaa fi Dasee fi hambaalee biroo dabalatee hojii eegumsa kunuunsuu fi misoomsuu hojjetaa akka jiruus himee jira. Hidha haaromsa guddaaf deeggarsa keenya itti fufna jechuun jiraattonni godinaalee Wallaggaa himan. Jiraattonni godinaalee Wallaggaa arfan hidhi haaromsaa guddichi eebbaaf ga'uu isaatii fi gammaduu ibsanii jiru. Waancaan hidha haaromsaa guddichaas magaalaa Naqamteetti jiraattonni magaalaa fi godinaalee arfan irraa walitti ba'an bakka argamanitti simatamee jira. Jiraattonni sagantaa kanarratti argamanis deeggarsa hidhichaaf taasisuun kan itti fufan yoo ta'u, hojiilee misoomaa biroo keessattis dammaqinaan hirmaachuuf qophiirra akka jiran simanii jiru. Imala waancaa nageenyaa hidha haaromsaa guddichaa akka naannoo Oromiyaatti qindeessummaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi godinaalee gaggeeffamaa jiruun godinaalee Wallaggaa arfan irraa deeggarsa maallaqa birrii miiliyoona 84 fi 800,000 ol walitti qabamee jira. Godinni Qellam Wallaggaa birrii miiliyoona 27 ol walitti qabuun godinoota Wallaggaa arfan keessaa gahee olaanaa bahachuus himamee jira. Itoophiyaan hariiroo Afrikaanotaa cimsuun qindoomina ardichaaf gahee ishee ni bahati jedhame. Pirezidaantiin itti aanaa paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa Itoophiyaan hariiroo Afrikaanotaa cimsuun qindoomina ardichaaf gahee ishee ni bahati jedhan. Yaa'iin paartilee siyaasaa Afrikaa 12ffaan mata duree siyaasarraa hanga badhaadhinaa jedhuun Gaanaa magaalaa Akkiraatti gaggeeffamaa jira. Obbo Adam Faaraa ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii dabarsaniin imalli tokkummaa fi tumsa Afrikaanotaa barootaan ce'ee ammas bifa haaraan sadarkaa kanarraa gaheeraa jiru. Paartiin badhaadhinaa aadaa siyaasaa ardichaa faayidaa qabu beeksisaa jiraachuu eeruun carraa argametti fayyadamnee ijaarsa biyyattii irratti muuxannoo qabnus qooddanneerraas jedhanii jiru. Carraa egeree dargaggoota Afrikaa sirreessuuf, dimookiraasii dhugoomsuuf, qoodiinsaa fi fayyadamummaa qabeenya uumamaa haqa qabeessaaf gaheen paartilee siyaasaa Afrikaa maal ta'uu akka qabu irratti bal'inaan mari'atamaa jiraachuus ifoomsanii jiru. Itoophiyaan abdii kaleessaa wayita qabsoo gita bittaa uumtee har'as yaadama dhalootaa ida'amuun hariiroo Afrikaanotaa cimsuun qindoomina ardichaaf gahee ishee kan bahattu ta'us mirkaneessanii jiru. Naannoo keenyatti dhangagummaan biyyee lafa heektaara miiliyoona 2.3tti tilmaamamu miidheeraa jedhame. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa naannichatti dhangagummaan biyyee lafa heektaara miiliyoona 1.79 hanga miiliyoona 2.3 miidhuu ragaaleen ni mul'isu jedhan. Obbo Shimallis Abdiisaan ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin itti fufiinsa misooma qonnaa dhugoomsuuf miidhaa bu'uuraa qabeenya uumamaa hambisuu gabbina biyyee eeguu fi fooyyessuun dhimmoota ijoo ta'uu eeranii jiru. Naannichatti godinaalee 14 fi aanaalee 173 keessatti lafti heektaara miiliyoona 1.79 hanga miiliyoona 2.3 dhangagummaa biyyee miidhamu ragaan jiru kun ni mul'isa jechuun ifoomsanii jiru. Mootummaan jijjiirama naannoo Oromiyaa rakkoo kanaa hambisuu, hirdhisuu fi dandamachiisuu fi addatti toorawwan qabiyyee qonna lama teeknooloojii maddisiisuu baay'isuu fi beeksisuu babal'isuu fi bulchiinsa qabeenya uumamaa irratti bal'ina socho'aa jiraachuu himanii jiru.
biyyee dhangagummaan miidhamee nooraa qonnaatiin wal dibuun oomisha keessaa baasuun bayyanachiisuun gosoota sanyii dhangagummaa biyyee dandamatan beeksisuu fi xaa'oo uumamaa fayyadamuun rakkinicha furuu fi hojjetamaa akka ture yaadachiisanii jiru. Milkaa'ina damee qonnaatiin galmeessine keessatti akkaataan dhangagummaan biyya akka rakkoo fi akka carraatti fudhannee itti sochoone lafa bal'aa gara oomishuu fi oomishtummaadhaatti deebisuun shoora mataasaa taphateeraas jedhamee jira. Mootummaan jijjiirama naannicha gara fuula duraatti hudhaalee adeemsa kanaan mul'atan furaa bu'aa qabeessummaa qotee bulaa dabalaa kan deemu ta'uu ibsanii jiru. Kana malees mootummaan naannichaa hudhaalee gama humna namaa gidduu galawwan qorannoo feestivaaliiwwanii fi bu'uuraalee qorannoo akkasumas baajataatiin jiran furuun hojiilee qorannoo faana dhawaa fi ekstenshinii bulchiinsa dhangaggaa'ummaa yookiin gabbina biyyee cimsee kan itti fufu ta'uu hubachiisanii jiru. Hojiin gama dhangagummaa yaaluutiin jiru hidhata gabaa fi dhiyeessii nooraa qonnaa mijeessuuf gatii nooraa gochuun dhaqqabummaa isaa ni mirkaneessinaa jedhan. Akkasumas dandeettii oomishuutiin wal qabatee walta'iinsa dhuunfaa fi mootummaa qindeessuun dhiyeessii bal'ina rakkinichaa waliin wal simuu kan dhugoomsu akka ta'es kaasanii jiru. Sochii qophii fi itti fayyadama xaa'oo uumamaa yeroo ammaa jiru gandoota naannichaa akkasumas maatii badhaadhinaa hundarratti idileessaa babal'isuun faayidaa gama hundaan jiru sadarkaa olaanaatti akka guddatu kan hojjetu ta'uu simanii jiru. Inisheetiivoota oomishaalee alargii fi gabaa giddugaleessaa dhangagummaa dandamatanii fi armaan dura jalqaban buna, shaayii, ruuzii, maangoo babal'isuun cinaatti haaraa akka beeksisus eeranii jiru. Dabalataanis kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa jalqabee cimsee itti fufu hubannoo eegumsa gabbina biyyee guddisuu akkasumas teekinooloojii dhangagummaa biyyeetiin wal qabatan maddisiisuu irratti luucceeffatee kan hojjetu ta'uus hubachiisaniiti jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya GMN irraa oduu isaatii kanaaf qabannee asumatti goolumneetti jirra waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebana.